Addunyaa irratti biyyoota adda addaa keessatti wanti amanuuf nama rakkisu kun uumamee beeka. Biyya keenya keessattis uumamee ture. Namni baay'een ulfi gadaamessaa qofa keessatti uumama jedhee yaada. Haa ta'u malee yeroo adda addaatti darbee darbee ulfi gadaamessaan alattis uumamuu danda'a. Ulfi dhaaba gadaamessaatiin alatti uumamu ectopic pregnancy yookaan ulfa gadaamessaatiin alaa jedhamuun beekama. Kunis kan uumamu micireen fertilizationii sanyii dhiiraa fi sanyii dhalaa irraa uumamtee keessoo gadaamessaatti yookaan uterus irratti maxxanuu osoo qabdu dogongoraan gadaamessaan alatti bakka biraatti yoo maxxante ulfa uumamudha. Dubartoota ulfaa'an keessaa hanga parsantii 2 kan ta'an ulfi gadaamessaan alaa isaan mudachuu danda'a. Ulfi gadaamessaan alaa naannoo parsantii 95 kan ta'u ujummoo gadaamessaa yookaan fallopian tube keessattidha kan uumamu. Haa ta'u malee micireen kun karaa adda addaatiin ujummoo gadaamessaatiin alas bahee dhaaba garaa keessa seenuudhaan iddoo adda addaattis maxxanuu dandeessi. Haaluma kanaan micireen kun hamma tiruutti imaluudhaan tiruu irrattis maxxanee guddachuu jalqabuu danda'a. Kanaaf immoo wanti haadha waggaa 35 Itoophiyaatti mudate fakkeenyaadha. Dubartiin umrii waggaa 35 kun yeroo sadaffaaf ulfoofte jechuunis dura mucaa tokko deessee kan qabdu akkasuma ulfi yeroo lammaffaaf ishiin ulfoofte irraa bahee turee fi yeroo sadaffaa irratti kan ulfoofte garuu tiruu isii irratti maxxanee argame. Ji'oota 3 laguun ishee dhaabbatee ture. Guyyaa tokko sababa dhukkubbii cimaa sa'aatii 6 turee fi gara mirgaa handhuuraa oliitiin gara mana yaalaa kutaa yaala hatantamaa geeffamte. Akka gabaasni kun jedhutti yeroo 4 immoo ol deebisiisee akka tures akkasuma dhukkubbiin garaa kun ammoo gara harka mirgaatti akka ol faca'u yookaan ol yaa'u yookaan ammoo raadiyeet godhus himamee ture. Dubartiin kun ji'a tokko dura mana yaalaa deemtee turte. Kunis ji'a 2f laguun ishee dhaabbatee waan tureefi. Mana yaalaa deemtee qorannoo yeroo taasistutti qorannoo fincaanii yookaan HCG taasisteen ulfi akka jiru yookaan ulfaaf testii pozitiivii akka taatee fi altiraasaawundiidhaan yeroo laallamu garuu gadaamessaa ishii keessa ulfi akka hin jirre barame. Karaa lamaaniinuu yookaan karaa gubbaatiinis altiraasaawundiidhaan laalamee akkasuma karaa qaama saalaatiinis laalamee gadaamessaa ishii keessatti ulfi argamuu hin dandeenye. Kanaafis ogeessonni fayyaa 7 lamaan booda deebitee akka dhuftu itti himamee gara manaatti galte. Haa ta'u malee 7 lamaan sanitti dubartiin kun deebitee hin laallamne. Ji'a tokkoof erga turteen booda dhukkubbii hamaadhaan gara mana yaalaatti geeffamti. Yeroo kanatti garuu ogeessonni fayyaa irratti wal gahanii qorannoo adda addaa taasifameen ammas gadaamessaa ishii keessatti ulfi akka hin jirree fi ulfi kun eessatti akka uumame barbaadamaa ture yeroo dheeraa booda ulfi kun tiruu keessatti akka argamu irra gahame. Haaluma kanaan ogeessonni irratti wal gahanii ogeessonni adda addaa sarjarii sa'aatii 8 booda taasisaniifiin ulfi kun tiruu ishii keessaa bahuu danda'e. Dubartiin kunis guyyaa 2 booda mana yaalaatii gara manaatti gaggeeffamtee hordoffii mana yaalaa gochaa turte. Haaluma kanaan lubbuun dubartii kanaa baraaramee jira. Viidiyoo itti aanu keessatti sababoonni ulfa gadaamessaatiin alaaf nama saaxilan maal akka ta'anii fi akkasuma mallattooleen ulfa gadaamessaatiin alaa maal akka ta'e kan wajjin ilaallu ta'a. Odeeffannoo akkana guyyaa guyyaatiin argachuuf ammoo subscribe, like gochuu hin dagatina.